Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni warri amantiin garagara taane sabaan tokko taane Oromooti yaa hundi keessan akkam nagaame fayyaan keessanii alhamdulillahi an nagaa jira. Har'allee viidiyoo tokko ofii kiyyaama fayyadamuu barbaade isinii waraabaa jira. Kunni ka argitan kun shaayiidha, liptin isa jedhan sanii. Kun immoo hinnaadha, hinnaa mataa kiyya dibachuu barbaadeeti. Akkaataa ofii kiyyaatti fayyadamee faayidaa irraa argee isinii qooduu fi kun immoo loomiidha. Loomii asii argitan kana asii cuunfee kun zibaadeedha. Amma walitti dabaladha hundaayyuu. Bishaan shaayii kanaatiin kuradhaa jechuudha. Isin mul'ata. Hinnaa rifeensa keenya faayidaa guddaa qaba. Itti fayyadamaa yeroo baay'ee hinnaa fayyadamaa, hinnaa faayidaa qaba. Itti fayyadamaa isin jedha. Loomiin illee bareedaadha. Mataa yoo nu hoosise waan akka forforii fa'aa fi faayidaa guddaa qabdi. Loomiin illee itti dabalaati. Shaayiin immoo halluu rifeensa keenya illee baay'ee bareechisa. Yoo shaayiidhaan kurani an akkana godhee sa'aatii 2 booda dibadha. Akkanuma tursiisee jechuudha. Dafeen dibadhu. Sa'a 2 booda dibadha. Zibaadeedha kuni. Afaan bakka garitti roob jedhanii. Rifeensi keenya akkuma garaa keenya nyaannu innillee nyaata barbaada. Hinnaan immoo faayidaa guddaa qaba. Itti fayyadamaa isin jedha. Warroonni maatii kiyya taata, warroonni jajjabeessaa jirtan galatoomaa. Namoonni haarawaa taatan illee saabskraaybii naa godhaa, laayikii naa godhaa, na jajjabeessaa isin jedha. Chaanaala kana haarawaa akkasii hundi keessanuu nagaan naa jiraadha. An amma kana sa'aatii 2 booda dibadha. Amman dibadhu jechuudha tursiise. Seeraan waliin akka gahuun barbaachisallee akkasitti na jajjabeessaa. Warroonni maatii kiyya taatan galatoomaa na jajjabeessaa jirtanii hundi keessanuu jajjabaadha. Anillee isin jajjabeessaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.